kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajni jaalalli keenya bakka jirtan maratti sanaa gahu jecha guyyaa har'aalleen dhimma biyya keenya waa'ee walloo ilaalchisee har'aalleen kutaa lamaffaa walitti deebinee jirra inshaallah. bal'inaan waa'ee biyya keenya kana keessummoota keenya lamaan naginaatti argaman kana waliin gara marii keenyaa akkuma fufnetti jirra inshaallah. illeen haga xumuraa keenyatiin waliin turan afeerraa keenya gamanmaanii egaa amma kallattii maaniin gara gaafii deebii keenyaatti isin dabarsaa jechuun barbaada.
Egaa daawwattoota keenya kabajamoo daawwattoonni keenya akkuma agartan keessummaan keenya kan kaleessaa fi haarayaa miti jechuudha. Kanaafuu dubbiin keessan ammalleen kabajaan isin gaafannaa haga dhumaatti waa'ee biyya keenya kana gadi fageenyaan faana turuu qabdanii isin jenna inshaallah. Egaa keessummoota keenya marsaa lammataatiif baga nagaan dhuftanii isin jenna. Baga nagaan eegdanii isinillee. Baga nagaan eegdanii isinillee. Galatoomaadha. Obboleessa keenya Ibrahim irraa eegalluuti Ibrahim Ali irraa guyyaa kaleessaadha wanti nuti irratti wal mari'annee waa'ee lola ka'umsaa Oromoota Wallootii fi Affaar jidduutti ka'ee obboleessi keenya Ahmad gara xumuraa irratti waa'ee araaraa bira geenye furmaanni araaraa kan argamu qotee bultoota uummata Affaarsanii walitti dhihaatanii jedha. Warroota achi keessa jiranii fi warroota lafa sana irratti wal haadhaa jiran achi keessaa manguddoonni dhugaa kan Affaar biratti illee kabaja qabdu kan Affaaroota achi keessaa illee kan Oromoota keenya biratti kabaja qaban san dirqama hammatuu qaba malee warrootuma akkanumatti waan beekne kaabinootuma warruma suufaan magaalaa keessaa yaa'ee guyyaa manguddoota fiigee jecha takkaa lama darbatee deemu san tahuu qabu ka jedhu. Gama Ibrahim gaafii nuti dhiyaannu Ibrahim waa'ee ammaa biyya keenya uummanni keenya gamana dhaabbatee wal ilaaluu qabu walitti deemee waliif dirmatuu qaba waliif quuqamuu qaba waliif hadooduu qaba waan jedhan irra geenyeeti adabaane. Amma mee Ibrahim yeroo gara kan kee dhufnutti akkuma kaleessa kaaftetti uummanni keenya gamana dhaabbatee wal ilaaluu qabu jettee turte sirriidha. Uummanni keenya yeroo hedduu tokkoffaa uummanni keenya odeeffannoo walii dhabuudha. Wanni beektaa wanni afaan qabanii ukkaamsanii rukutan tokkoo fi wanti immoo ijjisiisaa rukutan tokko miti. Waa hedduu dagaanamee iyyuu tokko namni immoo affaanamee rukutamu tokko miti. Fira yookaan hirumasaa fuula duratti rukutamuu danda'an afaan hidhamee jira waan ta'eef uummanni keenya akka tibaantu gamanaa haala amma yeroo ammaa itti jiru kana saayikolojiin bal'ate kana keessatti uummanni keenya akkuma dur tuquuf yaaltu sanitti waliif birmannaa akkam godhuu qabaa. Ammalleen waan rakkoo iddoo garaagaraa keessa jiru wal eegsisuu keessatti akkam waan akka tarkaanfii akkamii fudhatuu qabaa. Akkamitti immoo wal hubatuu qabaa. Waan kanarratti mee hundaa'e nuuf ibsiisin jedha obboleessa keenya Ibrahim. Yaada naa kennuudhaaf galatoomi. Ani kanan jedhu gama uummata keenyaatti haala amma biyya keessatti uummata keenya irratti uummanni Affarii fi Oromoo irratti daangaa saabeeffatanii wayirra bobba'uu jiran kanaan akka amma dubbatamaa jiru kanatti akka waan mootummaa miila keessaa qabuuti akkasiin jedhanii uummanni keenya waan fedheefu wanti isaan godhuu qaban akka isaan godhuu qaban uummata keenya bira yoo laga tokko irratti itti bobbahame akka gara saniin hin cabsine haala dandahaniin haala dandeettii qaban tokkoon amma makiinaanis dhaabbatee namni wal keessa yaa'uun hin danda'u jedhan sababii dhukkuba kanaatiin garuu hamma dandahaniin akkuma islaama dhaabbatutti hin jiru wanni kun kaleessa sirra olee har'a sirruma olee nageenyi hin jiru mootummaanis waan gargarii qaban qabu waan isaa yedduu seenu fakkaatee uummata miidhuu malee isa immoo ofirraa lolanis akkama Affaar ofirraa loltanii jecha isa kaanis qabaa mana hidhaattis guuraa kuni yaanni isaaniidha yaada nama gaddisiisu yaanni isaan itti deemutti jiran. Uummanni keenya immoo wanni inni isaan godhuu qaban hamma dandahan lagarraa lagatti walitti darbanii miilaan xiqqaatu waan guddaa nama dhoofu jecha miilumaan dandeettii qaban tokkoon hamma hattaa xiyyiitiillee yoo wal gargaaran baay'ee faayidaa namaa ta'a. Har'a uummanni keenya maal waan tokko waan biyya keessaa qabnu hin qabnu jecha hundinuu akkuma inni ijoollee biyya alaatii qabus inni addunyaa gurgurus xiyyiitii waan bitatuun har'a xiyyiitiin takka meeqaan bitamti. Gatii rakkasa kanaan bitamutti hin jirtu jecha xiyyiitiin.
Uummanni keenya biyya keessa taa'ee wanta godhuu hin danda'u. Ijoollee ishii biyya alaatti qabdu tun tanaan wal gargaaree haala gareetiinis tahee haala mataa dhuunfaatiinis tahee gara hundaanuu wal gargaarutti jiran. Yoo ammoo gama dugda dawwee irratti bobba'anii uummanni keenya kan harxummaatis kan qorittee kan duguruutti hamma jiilleetti zim'anii wallaaluu qaban. Haala dandahamaa taheen wal bira dhaabbachuu qaban. Dirqama jecha. Yoo achiin amma bakkeen itti haleelee jiru lolli kun dawweerraan. Dawweerraan gaafa humni kun itti guddatee itti hammaatee uummanni keenya hoo kan dadhabaa dhufu taate rabbi isaan dadhabsiisanii hammarraatti dadhabanii beekanii odoo humnaa fi garaaf sodaaf hin tahin bakki uummanni keenya itti dadhabu eessa dinagdee rakkina xiyyiitiidha. Rakkinni isaan rakkisu tokko kanuma malee waan isaan rakkina isaan dadhaban hin qaban. Hamma immoo dugda arxummaarraa itti deemanii haa gargaaranii qorirraayis haaluma kanaan hamma danda'aniin jecha. Hatta har'a namni tokko yoo ka'eetuma meeshaa ofii fudhateetuma ka'ee deeme bakkumatti galla baahee bulee bakkumatti oolmaa ta'e akkuma tarkaanfataatuma deemee inuma gaha bakka san. Cal ja'anii wallaaluurra uummanni keenya humna walii ta'uu qaba. Laazima humni kuni yoontiin zim jedhamee kan ilaalamu taate lolli dawwee irratti jira jaamee amma uummanni keenya irra guddeesse jecha rakkinni akka biyya kanaatti nuyi amma biyya kana waan jiruuf biyya alaatti uummanni biyya alaadhaa dafee dhaga. Uummanni keenya waan takka dhagahuu hin danda'u. Har'a yoo ganda keenya keessatti waa hojjetame dafanii hin dhagaan. Egaa wanni tahamee dhagaan malee. Ijoolleen ammoo ishiin biyya alaa jirru qeerroon ishiin biyya alaadhaa maal godhan kallattiin itti bilbilanii bakka kanaatti wanni akkanaa hojjetamuutti jira. Waan dandeessanii wal bira dhaabbadhaa. Zim jettanii wal ilaalinaa. Yaada hamma dandahan tokko of tuffatuu fi namas tuffatuu dhabanii hamma dandahan sochii godhuu qaba uummanni keenya. Yoo sochii hin goone dugda harti lolame jedhanii yoo zim jedhanii kan waluma ilaalan tokko taate gaafa dawwee irraan cabse eessa dhaquuf deema. Gama harxummaatti jala keessatti dhufa. Gaafa harxummaa cabse akkuma san. Haala kanaan mo'ate. Gama oliitiinis ammoo mootummaan nama gargarii qabu fakkaatee maal godhutti jira? Qabee guurutti jira hidhaatti jecha. Nama mataa keessaa ta'e, nama humna qabu, nama heelli qabu, nama xiqqoo keessaa beekumsaa fi dandeetti qabu tokko jecha. Har'a mataan tokko yoontiin kanniisni mootii malee hin deemu. Har'a oo nama xiqqoo qeerroo keessaa nama mataa ta'e tokko fuudhee mootummaa hidhaatti ta'e inni jalaatti akkuma sanaan qannasaa deema. Jarri diyeetee egaa karaan isaan kaxxiin isaanirra deeman tokko jalaa badee namni jala deemu sunis jalaa qannasa. Amma hamma dandeessuun uummanni keenya hamma danda'uun wal bira dhaabbatuu qabaan yaada kiyyaan. Galatoome Ahmad gara kan keen dhufaa buleessa keenya Ahmad guyyaa kaleessaadhaa xiqqoo yaada Ibraahim irratti waa dabalamee akka Ibraahim baanu uummanni keenya yeroo ammaa addunyaan kallattii hundaan walii ijaartee sossoohaa jirtutti beekaa meeshaa nama dhufee rabbiin nu badhaase kuni waa hedduu fayyadamaa jira. Kana waan ta'eef uummanni keenya kallattii hundaan jaran wal baqachuun wayyuu tokkummaa keenya jabeessine facaanee jiraachuun bu'aa hin qabu. Hawaasa faca'e namni kamuu hin jaallatu. Kanaafuu hawaasa dinagdee hin qabne namni kamuu yeroo ammaa kana nama tuffata waan ta'eef hawaasi keenya daraan wal jabeessee xiyyeeffannoo isa guddaa tokkummaa isaa irratti xiyyeeffachuun qabaa jedha haasaa isa Ibraahim irratti hoggaan dabaluu gara Ahmad hoggaan dabalu immoo gara Ahmad hoggaan darbu Ahmad Ibraahim guyyaa kaleessaadhaa manguddoota irratti xiyyeeffatee ture. Ahmadii waa'ee manguddoota sanii irraa dubbachuun inuma dirqama ta'eera. Ahmad manguddoota Affaar irraa yeroo fidanii akkasumatti Oromoota keessaa namoota dafqa wal beekan akkuma ati jette yoo Affaar keessallee dhaqan kan Affaariin ulee itti garangashine keenya jettu isaa sunillee kan yoo dhufan Oromoon ulee qawwee itti garangashines ulee itti garangashines ni jiran jettee jirta. Dhiiroo waan kana yeroo hedduu lallabaa turaannee waakkataa turaannee jarri kuni kanan ammatu waan kana akka jarri suni ammatamanii manguddoo san keessatti godhaman gama kamiin dhiibbaan godhamuu qaba jetta. Ammalleen warroota ammas
warra sila haqa abbaa lafatanii awwaara muka naannoo san beeku akkaataa uummata sanii dafqa fedhii uummata sanii beeku ofirraa gabbaanii warri har'a magaalaa keessa dhaabbatee suufaa fi waan garaagaraa uffatee magaalaa waa'ee magaalaa malee hin beekne dhugaa manguddoo jedhan kutaa ta'a asirra kaayyatee kutaa amma biyya keenyatti jiru kan asirra kaatee manguddoo fakkaatee gara baadiyyaa dhugaa gadi bu'ee siyaasa mootummaatiin hojjetattii waan san olii gadi haasa'ee deemu kana wanni kun akkamitti ilaalamee hamma hundumaa wal biratti qabiitiin ufiitti amma irraa beektu tokko. Ayyee galatooma isinillee hedduu irraa haasa'uu dandeessanirra waan jiru tokko walaakin har'allee borullee wanni jennu kan oduu qawween dhukka'u waan tokko waan isin himuu barbaadu kan oduu qawween dhukka'u waa'ee araaraa na haasofsiise komiinillee natti ka'eera dhagaheen jira ammallee wahuma araaraan haasaa affarii wajjin nuti obboleeyyan aadaa wal fakkaatu kan qibilaa tokko garagalee salaatu har'allee borullee oduma qawween abbaa biyya kanaati miti jedhu loluun dirqama lammii kamiitu laakiin ammoo waa'ee adda addaatiin wal dhabbii islaamii kanarratti immoo ana qophaan miti kaleessa namticha naannoo afarirraa wareegame wanni janaazaa isaa kaasanii magaalaa Booraa geessanii dhiqanii akka amantii keenyaatti irratti salaatanii wal dhabbiin teenya amantii waan hin taaneef wal dhabbii jiru addunyaarraati inni har'a biyya dhugaa deeme dhiqanii irratti salaatanii makiinaa makalaakayaatiin gara naannoo afarii erganiif kana jechuun obbolummaan ammallee dirqitti jira abbootiin amantii namoonni kuni muslima keenya irra salaannee dhiqnee waajiba geessuu qabnaa jedhanii geggeessan kana jechuun obbolummaan har'allee hin deemne loli ammaan dura taa'amee ture eenyu wal qarbu akka ture beektani ka isaanii kuni ammaan dura yoo wal ajjeesanillee islaamni hin hiikkatamuu jedhama ture hatta yoo nama tokko diinallee tahee dhufe yoo ajjeesan irraan hiikan waan inni qabu hidhannoo hin hiikkataniif duniyaa islaamaa jedhama kun jechuun obbolummicha haquu hin dandeenyu laakiin asirratti maaliif guyyaa qawween dhukka'ee obboleeyyan keessan dhumuuf waa'ee araaraa haasoftanii yoo jettan bu'aan takkan jiru lola guyyaan tokko jagna shan itti dhabne boru waan araaraa taasama lolli deemu kuni guutiin guyyaa tokko yookiin guyyaa lama hanga maanguddoonnii fi cuqalaan warri aqlii qaban dhufanii lakkisaa jedhanii fi yookiin raayyaan ittisa biyyaa dhufe waan kana addaan baasa namni du'e garuu hin deebi'u ka jiru hin araaramu rakkoon jiru immoo tokko tokkoon beekna rakkoon jiru har'a rakkoon jiru warra saba kana lamman jedduu deemee dubbii balleessuudha ammaan tana namoonni ni beekanii sheekoleenis mootummaanis maanguddoo lagaatiinis gaafatanii warra saba ganee nuti saba biraati jedhee lafa keenya naannoo biraatii dabarsinee kenninaaf dhaggeeffadhaa dubbii tana warra dawwee kophaatu beeka warra sabummaa kaadee nuti saba keessanin miti saba biraati kanaaf lafni nuyi qotannu naannoo biraa jala buluu qaba jedhee ummata keenyatti rasaasa gara gashetu jira warra san ofirraa kaasuun dirqi takkaan naannoo Amaaraa jalatti yookiin godina Oromoo jalatti deebi'anii lafni isaanii lafichi haqamuu hin danda'amu abbaan barbaade garuu Itoophiyummaa kaaduu danda'a miti kaadee deemuu danda'a bara namicha dhorgu hin jiru garuu lafa Itoophiyaa taakuu takka fudhatuu mirgaan qabu kan Itoophiyaanotaati ati Itoophiyummaa mormiti akkuma sani kunillee kililiin naannoon biyyattiin federaalizimiidhaan bulti namuu naannoo ofii seera mataa ofii qabaa asii dabartee naannoo biraarratti gosa himattee lafa kanan naannoo sanii kennaan hin taatu rakkoon har'as borus deemtu kakaleessaa tuni adda taatullee rakkoon hamma har'aa qawween dhukka'aa jirtu amma kakaleessaa ibidda shidamtu taate achuma dhaabbatte bakka saniin bakka biraatiin jalqabaniidha amma karaa harawaatiin ni beeka namu maaltu sana fidee rakkoo achi jirtu san hiikuu mootummaan nan danda'a nama 10 caalan nami bakka sanitti ibidda shidaa jiran nama 10 caalan nami ibidda shidaa jiran bakka sanitti leesh maaliif namoonni suni itti qabatama ta'anii inni gadiittis isa olii gargaaree dhufanii saba oduu afaan keenya haasawan warra kaanii wajjin keenya loluu dhufan rakkoo tana namoonni suni gariin nama ajjeesanii isaanitti gadi baqatan namoota Oromoo ofii ajjeesanii kaanis rakkina adda addaatiin asii gadi baqatanii gamta lafni isaanii daangaarra jirtuuf nuti lafa keenya qabannee saba biraa himanneeti gadi guunnaa
rakkoon qabu sabi sun yoo jiraate nu keessas taa'uu danda'a ni jiranillee oromoo walloodhaa saba kamuu jibbeen beeku saba hedduutu jira sanin miti rakkoo lafa fudhannaa lafa maal jennaa saba lama walitti buusu daangaa sun akka nagaan taane dhaabuu namoota olii gad deeman rakkisuu waan akkasii irraa ka'e har'as borus guyyaa tokko qawwee rukutamaa namni du'aa achi booda waa'ee araaraa taasifama maaliif waa'ee araaraa san fide araarri sun rakkoo addaa qaba kaabinoonni makiinamaan olii gadi warra caatii qama huguuranii araarame oromoo fi afariinii jedha asmaraa bu'anii afarii fi oromoon araarame jedha durumaanuu awwal garbaa fi awwal arbaa fi ahmad hasan waliin lolle warri godinaa lama warri kililii waliin lolle kan wal lole ummatatu walib bu'e ummata inni daangaa kuni ummata dubbiin ishii oliina wanneen saminoo xiggee nutti deemsanii miti tuni ummata walitti shidan achi booda humna addaatiin jala bu'anii ummata san deeggaran asin silaa nuti humni addaa nuyi yaada akkamii akka qabu namoonni beeka rakkoon amma achi jirtu gaa tana akkam goona tana eessaan dhaqna araarri akkamitti bu'uu qaba yoo jettan araarri warra wallole jedduutti bu'uu qaba namoonni biraa manguddoo bakka barbaadaa dhuftu araarri rakkoo daangaa sanirra warra gadiin jiru warra oliin jiru gaafatanii rakkoo sun hiikamuu yoo rakkoo daangaa lafaa taate daangaa lafaa abbaan fedhe haa jibbu jaarsolee gurguddoo walitti qabanii seenaa qoratanii lafni kun asiin ol kan oromoo wallooti asiin gadi kan afariiti jedhanii san booda immoo waliin jiraachuu naannuma tanaa ofirraa dhiisaatii waliin jiraadhaa yoo jedhan ummata waliin jiraatuu danda'uudha garuu sababa lafaati jecha sababa laga kanaa maal gootan asii maal gootanii namni rukutamu nama qoraan cabsatu qoraan maataa keessaa cabsatu lafni kun keessanii miti asii qoraan gogaa cabsuu hin dandeessan hanga jechuu biraa namaan loluuti rakkoo tanatu fuudheen waa'ee araaraa haasa araarri sun borus numa jedhama har'a qawween dhukka'emmi baatii kana keessanii dhageessu kaabinoonni oliin baanii gadiin baanii makiinaadhaan sheekolee footoo kaasanii araaramamee jedhu maalirra wal lolanii maalirra araaran tayyoo jetteen waan akkasii dubbatuun irraa dhiisaatii numa araarama harkuma walitti kenna tanuma qophaa kan jedhamu maaliif rakkoon sun hiikamne rakkoon takka lama jedhamee maan hiikamne inni an jedhe haraaran ta'u har'as jimaa ba'aan baatanii sheekolee fi bakka addaa deemanii maanguddoota bira deemanii araaraman kinoo abalusas jira gaggeessitootaa fi warra dantaa mataa ofii aballiidhaaf deemu walitti qabanii suni araaran taane warri obboleessi jalaa du'e kan abbaan jalaa du'e qawwee isaa qabatee achuma taa'eera waan isaan jedhan kana quban qabu yoo jara san fuudhanii sammuu isaanii amansiisuu danda'an harka bahaturra dhaggeeffadhumma harka bahaturra dhiistee nagaa ta'uutu si caala obboleessi kan kenni xiqqaan du'e inni guddaan dabalamurra akkuma kaleessa walajjeeftan borus walajjeessu mani kan kee har'a gubate borus deebi'ee gubaturra inni darbe isaan irraa isna uumat du'e dhiisuutu wayya jedhamee namoota madaa qabasan yoo dhaabuu hin dandahin araarri jedhamu kunis akkanumaanii amma duuqawween dhuka'uu waa'ee araaraa maaliif dubbattan jechuun ni danda'ama falli jiru isa bichaadha afarootaa jee lafa walitti qaban laga walitti qaban nama horsiifatee bulu asirratti namni horsiifatee buluu fi ollaan ijoollee walirraa qabatuu hin dandeessu ni beekta hanga feetate yoo wal lolte jibbitee irraa gortee dabarta nama guddaadha ijoolleen garuu kaleessa wal loltanii har'allee achuma jirti addunyaanis yookiin horiinis akkuma san tikfatee bulaan walirraa qabatuu hin danda'u horii kee badee achi deema kan isaanii badee dhufa eessaan dhaqxaree walitti deemuun dirqi kanaaf ummata kana walitti tolchuu qophaadha halliin yookiin falli kanumaa inni ani jedhu Ayyee Ahmad waan tokko duubatti sin deebisa dhiifama wanin rawaa tokko si yaadachiisu waa'ee komiin ka'uu waa'ee araaraa maaliif haasoftanii jarana ibidda buqqisuun bu'aan qabu ibidduma buqqisaa jechuun daraaraan bu'aan qabu afarii fi oromoon immoo waliif fira jarana yeroo waan darbe yoo kaafnu haala tokko dabree wama jiru namni walitti bu'aa buleeyyan lamaanuu walitti bu'aa kan garaa haadhaa takkaa keessaa bahee wama jiru osoo ajandaa guddoo hin ta'in walitti deemaniis immoo wajjin jiraachaa turanii manguddoon tokko yoo yaadattan ammaan dura miidiyaa kanarratti
raadiyootiin isaa affeereen ture jechuudha gama sagaleetiin. Umriin isaa gara 50 bira jarana nuti har'a wal lolaa oollee akkanumatti beekaa har'a wal lolaa oollee borusanii gabayaa wajjin fuudhee warri wal lolle sunillee gabayaa san keessatti wal agarreetti walitti hin dubbanne yaani. Yaani waa'ee lolaa walitti hin kaafne waluma biraa gabayyaanneetuma gallee jedhe jechuudha. Waan akkanaa ture silaa inni durii sun osoo yaadatame. Ammaan dura mootummaan naannoo Amaaraadhaa 7 tokko 15 tokko dura naannoo Affarii bu'ee achatti saasaa garaagaraa taasisee jira wanni jedhamu tokko sinuma deema. Walumaa galatti wanni Ibrahim Ahmad wanni nuti jechuu barbaanne lafa kanarratti akka lamuu lolli hin kaanetti ummanni keenya koree gamaa gamanaa ijaaree hatta afaaroota keessaa bar jarana obboleeyyan guunnee qabna kan obboleettiin teenya du'oota kan dubartoota keenya akkuma Ibrahim Ali dura jee dhalaa walii walirraa qabna dhalaa walii wal jalaa qabna isaanillee guusanii qabanii dhalaa teenya kan immaan isaan dhalaa teenya irraa arganne jechuun warri afaan isaanii beekus kumaatama jira jechuun ijoollemti keenyaan kan hin beeku jara kana walitti qindeessanii haala kuruphiitiin walitti fidanii wal hubannoo uumuu wanni guddaan tokko bara akkumatti jette abbaan ilmi jalaa du'e waa'ee kaabinee mootummaa hojjettu hin argu hin dhaguu jee gursaa wanta qubaan qabunne yaaluma jaa harka walii kennaa waan darbe dhiisaa janiituma kabalanii bira darban jechuudha. Kana waan ta'eef ummanni keenya hubannoo uumuu qabaas keessatti ummanni keenya mee asirratti gaggabaabse Ahmad waa'ee lafa Affariin nuti beeki waa'ee amma Affarii lafa kanarratti wal lollu jara keenya Affariin isa duwwii taane namni har'a Affarii waliin nu gabaru orgobbaa kan amma orgobbaa jambii keenya keessa jiran kana waliin nu naquu danda'a. Jeeka manni Habashaa kun amma ammaan dura baatii 6 dura yoo yaadatan shonkee wallaalsanii dawwee shonkee gubbaa baanii alaabaa mililikachirra fannisanii obboleeyyan jechaa turan ni yaadattuu miti. Isa silaa nuti kunuunsinee ofitti qabnee obboleeyyan jennee isa intala teenya of jalaa qabnu intala isaanii ol jalaa qabnu maalkaata akka dhugnu nuti itti deemnee waliin naasaa goonee akkaataa jiruuf jireenya kan marii wajjin godhuun isaan har'a Gondorii dhufanii alaabaa isaanii achitti kun seenaa guddaa qabaa jennee dhaqanii alaabaa mililik irratti uumsan. Namni har'a Affarii walitti nu lole horgobbaa kana akkam godhaa horgobbaanoo maal gochuuf deemaa akka jiru Umee Ahmad gaggabaabsee irraa nuuf tuqe. Akka namni keenya keessa hubatu waa'ee araaraa kana jechuudha. Kuni beekamaadha. Namni lolarraa bu'aa qabu yoo jiraatu ilmaan haadha tokkotu wal loluurraa bu'ama qaba. Kanaafuu kunis fagoo miti. Yoo inni kun shifaaye kunis fagoo miti. Walaakin akkaataan isaa wal adda. Kana amma sababa daangaan gamtaa naannoo lama jidduu ta'eef sababa argatanii sababni kun immoo tikfatee bulaan bakkuma barbaadetti walitti bu'iinsa adda addaa numa uuma. Walitti bu'iinsi kun qa'ee tokko lolu yookiin akkas fa'aadha malee akkasitti namni makiinaadhaan eessarraa walitti waamee wal lolaa jedhee mootummaan duuba dhaabbatee imdaadaatii qaqqabsiisee kuni guutuun lola kana keessaa bu'aatu jira. Nuti ofuma keenya wanni beeknu hedduu jira. Wanni beeknu akka jenne warri daangaasanii lolli eessa akka jalqabu namni kan hin araaramneef maanguddummaa dhiyaatee yeroo haqa isaa dhabame. Yeroo haqa isaadhaa dhiiftee isuma jabaadhaaf faradde yookiin akka lolli sun hin dhaabbanne faradde. Gaafa sani jechuu kan namni araara didu. Kanaafi araarri diduun araarri diiggatuun kana rakkoon isaati. Wal lolamee numa araaramamaa inuma wal lolamallee. Wal lolamee numa araaramamaa inuma wal lolamallee. Bu'aan inni saba biraatiin wal loluun ni mala jedhu sabi biraatis wal loluun ni mala. Egaa isa waa'ee immoo shonkee dhaqanii achi dhaqanii jedhu san bakka hedduu dhaqanii turan san. Bakka isaan dhaqan keessa bara darbe gaafa rabshaan ka'u ammaan dura qabrii bakka yootatti qabramantu jiran yookiin bakka isaan dhufanii godaananii itti galanii beekantu jiran kaabeenoonni ammaan dura asiyootaa ta'ee hatta hanga yeroo dargiillee jedhani. Bakka sanitti qallee achitti hafla adda addaa goonee akka bakki sun kan keenya tahe ibsinaa jedhanii kan dhaadamu silaa ni beektu.
shimaal irraa sameen irraa jechuudha kaaba amaaraa irraa achi dhufanii asitti waa'ee kana haasa'u turan. Sun hin fiixu suni harki isaaniillee fagoodha. Waa tokko nu godhuu hin danda'an. Amma warri kaan isaantu harka keessaa qabaa ka gadii kun akkasii miti. Suni ummati sabni ati amma maqaa dhoogte kuni saba akkasiitiin miti. Saba hedduu jireenya danda'uudha. Ummata Oromooti wajjin miti. Ummata kaanii akkuma fedhe wajjin jiruu danda'uu fi saba biraallee jedhanii hanga of lakkaa'uu kaan nuti Oromoo wallooti jedhanii hanga of lakkaa'uuti. Wanni kun immoo isaan kophaa miti saboonni biraallee walloon akka nuti walloo jedhanii jiraatan malee akka warra saba irreen nama gaffa'uu kana miti. Kanaafuu kana rakkoo nurratti uumuu hin danda'an jedhee hin yaadu. Rakkoon jirtu waan dura faana qabu irratti dabalatan. Wanni dura faana qabu horsiisee bulaan bakka adda addaatti waldhabbiin duruma argama. Waan san faayidamanii nu bakka irratti argatan irra guuttataa deemuudha malee kana godhan jedhee hin shakku. Harki isaanillee hammana dheeratee achi hin gahu. Warri isaan amma akkana jedhan kunillee warra seenaa kanaan wal faallessuudha. Conkeen islaamaawii yookiin qirxii islaamaati. Bakkoota beekamoodha. Bakkoota akkasii suni bakka akkasii dhaqanii lummuxxii fannisanii maal jechuun suni waan isaan fiixu miti. San rakkoo hin qabu suni. Garuu dubbiin jabduun ishii saboota akkasii dura harka walirraa qaban waan akkasii kana faayidamanii walitti buusu. Ammaan durallee bara darbees rakkoo kanaa keessa deemanii hedduu haasa'uu yaalanii bara. Yeroo rakkoo sun uumamin bakkoota adda addaa maqaa waamanii lafni kun kan Oromoo miti kun akkasii jedhanii namoota bakka san jiran akka fincilan. Innaatanillee sabni biraa akka bakka san jiru akka fincilan waan hedduu yaadan hin taane. Yeroo fincilli sun ka'e harka keessa makatuufi kan uummanni suni booraa bu'ee achitti rabshaan itti kaate. Wayaa makalakaya Itoophiyaadhaa uffatanii. Sani fashalee jennaan ofuma kallattiitti uummata walitti buutti sheenanii salphini hangas geessisuun dhufe. San humaa godhuu hin danda'an. Kan tanaallee hizbiin keenya uummanni keenya ani asumaan qeerroo hundaafillee waamicha kan hin godhu hanga danda'ame lolli daangaa afarirraan namatti banamu kuni ka baatee tahee ka dawwee tahee hundisaa karaa nagahaatiin hiikamuu qaba. Karaa nagahaatiin hiikamuu qaba gaan jedhe Oromoon lafa saadhaa dabarsee haa kennu jechuun jiru. Oromoonnis lafa isaanii seenaan beekamu maqaan beekamu. Maqooleen bakki lolli irratti ka'e kuni takka maqaa afaan Oromoo qaban affaroonillee maqaman hin waamnu waaman. Allayyaa haroon kun lama waan sin ajaa'ibu dawweetti. Haroon dheengadda qawwee irratti dhukkaasan kunillee haroo jedhama. Kaanillee karaa bitaatiin haroo kokkotii fi haroo xiqqoo jedhama. Saniin booda bakkitti wal lolan jedhamu kun hundi akka manduuboo sirba hallayyaa uchurru asiin kuni dhoofaa fi ciisa girjoo habbaabaa maqaan tokkichi maqaa afaan Oromoo malee jiru biyyoonni kuni biyyoota kanaa gadi wee Oromoon qawwee dhukkisee wasiin jedhan nama tokkollee dhugeessin hin godhullee takkaa seenama keessatti illee tahameen beeku bakkitti dhufanii lolli kun ittiin ka'u bakkootuma maqaa siidhee kana ammaan dura horiirra abbootii keenya tikfataa ture. Ammaaf bakki kuni bosona tahee namni biraa gadi isheen akka kililii naannoo biraa isheenetti reebbamu. Kana hangina ani beeku lafoota kana nan beeka ani ofii kiyyaa. Kanaaf haqni abbaa deebi'ee yookiin warri mormii lafaa qabu kun waa'ee mormii kanaa dhiisee adabaan irra jiraatu. Ani saba kiyyatu asiin gadi kililii gadiin bulaa kilil kana keessa taa'ee naannoo kana keessa taa'ee naannoo biraa keen bulaa. Hanga jechuu biraa gahu ummanni illee himateera amma kana qeerroon dawwee ni beekti ummanni himateera ummata walitti naqutu jira nuti sabummaa keessan hin qabnu lafa kana jalan bullu naannoo biraa jala bullaa hanga jechuu warri mootummaatti hin dhoksa malee ni beekan waan kana hanga gaafa gibbira gaafatan nuti gadiin gabbarree irraa gibbira keenya kan lafaa karaa naannoo lamaatiin yookiin naannoo afariitiin kennine irraa jedhanii hanga rabshaa kaasuu ammaan dura taamee beeka. Warri mootummaa isin beeka dubbii kana garuu abbaan ibidda kana qeebalu qotee bulaa miskiinaa ijoollee ofiitti guddifatuudha halkanii guyyaa qotu horsiisee bulaa horii isaadhaa yeroo malolli dhufe horiitu bada horiitu oofatama hattuutu harka ol dheeressee waan barbaade balleessa manaa gubata
kuni guutuu miidhaa malee bu'aa takkallee hin buufne. Kana hunduma yeroon jedhu namni lafa isaarra gaafa lolame dhaabbatee araaraa jedhee yookiin haa kadhatu jechuun jiru. Gaafa kamuu gaafa namni afamuuzi namatti qabe namuu numa lola ofirra. Kana ummata qeerroo walloo kanan gorsan. Yatiin boochan gorsanii jedhan ofuu boochi. Boo'i jedhaniin gorsanii jechuudha. Halkanii guyyaa hojii ishiitti yatiin mookam. Kanaaf qeerroo wallootiin lolin jedhaniin loluu nuu beeka. Garuu eessaan loluun akka faayidaan jiru loliisi kuni gariin faayidaa nuun qabu nagaa wayyaa isa jedhu. Inni nuyi haasa'uu jirru. Ibiddan shidnu enneeti malee rakkoon eessa akka ta'es ni beekna. Loluunis ammoo namni baaga mana ofiirra lolame loluun dirqi. Kuni waan lafa jiru jechuu qabatamaan. Ummati mootummaas bu'ee argeera. Raayyaan ittisa biyyaa har'aan tana kaleessa har'a hunda bu'ee argeera. Argee dubbii tana hunda laaleera maal akka ta'e. Namoonni ummata kana lolan ummati qe'ee ofiirra taa'ee dhagaa kaabbatee nama nu loluu dhufuu jira jedhee ofirraa lola. Warri kaan bosona keessaa viidiyoota garii sooshaal miidiyaa irratti gadhiifameeran yoo agartanii horruma keessaa yookiin bosona keessaa qawween ol lolama. Ummanni sodaa mana citaadhaa qaba. Ummanni rasaasaan gubamuu danda'a. Mana citaa isaaniitiif dhaabbatanii gandarra dhaabbatanii eegan. Raayyaan ittisa biyyaa dhufee maal godhuu danda'u? Maataa kana keessa bosona kana keessa taa'aatii nu eegaa jechuu wanni biraa wanni godhamu hin jiru. Asirratti dogongora dalagameen ummati keenya kaleessa wareegame dogongora dalagameen dogongora raayyaa ittisa biyyaa dhufee lola dhaabaa jedhee Oromoota kaasee yeroo inni bakka isaan turanii kaasu ganda biraarra goree jarri deemee lole. Akkasitti namoonni du'an. Dogongora keessaa. Dhaabsisuu danda'amnaan hunduma dhaabsisuu hedduu bu'anii. Yoon taane kaan bakka jiru kaasanii yeroo warra qawwee qabu sodaachisanii karaarraa maksan warra kaanitti jarri immoo duula. Jarri dantaa akkasii hin qabu immoo kanarratti dantaa akkasii hin qabanii seera kanattis itti amananii kanatti wantan jedhan ni lolan. Raayyaa ittisa biyyaa kanaa ni lolan. Kanaaf kun rakkoo kana hiikuu yoo barbaadame akkaataa jennu kanaan warra dhiiga walirraa balleesse takka takkaan beekan wal beekan ummati kun waan wal hin beekne isinitti fakkaata. Wal beekan eenyu rukutameera eenyu jira har'a jechuu tokko wal beekan maqaa wal beekan. Aniin kun nan beeka garii warra rukutaman jedhan ka Oromoo duun taane ka Affaroota amma. Namoota akka waliiti. Dhukkuba gosummaatu nutti seeni malee namoota akka walii wal beeku. Namoota saffi takka dhaabbatee qiblaa takka garagalee salaatu. Kanaaf rakkoon babal'atuu hin danda'u hin qabne kanaan jedhan. Waan armarratti si qabu ummanni kuni akka wal beeknu ammaan dura sirra deddeebinee dubbannee jirra. Ati sittan deebi'aa gara Ibrahimitiin dabraa Ibrahim waan nani gaafachuu barbaade. Ibrahim yeroo gara kan kee dhufnu yaa ammaan dura dubbanne keessatti mootummaa miilli lafaa kaatee deemtu cufni uummata Oromoo tana lafarraa duugu kaayeffatamte namatti siyaasii jettee maaliif yoo jette yeroo ummanni kun beeki ummanni kun eeguma paartiin ammaa ABN jedhaniin kun biyyoota keenya kana keessa caasaa diriirfatee irraa tuquun dirqamaa yoo waan tokko hin kaafna jenne jarri kun egaa biyyattii san keessa shiftaa samminooti geessaniin egaa as ka'ee bakka hedduutti ummanni keenya ni tuttuqama. Fakkeenya waan tokko kaafne yoo kaafne yeroo ammaan dura bara darbe deeme sanirras ta'ee gaafa waajirri adda bilisummaa Oromoo banamu ummata keenya taa'ii keessatti kokkeetti jetanii gaarabumaaf jecha bahanii ammaan dura dhagahuun dhabdanii ammallee asuma deemaa kamiseettis illeen warra silaa hanga guutuu hanga namaa rimatu kana akka saatiin jalaa deemuuf jecha ummata kana takkaan itti fattahinee ol siin galchina kamisee sana akka waan isaanin har'a geesseetti. Waan akkasii kanatti waan akkanaa deemtu waan baay'attee jirti. Allarreen kaleessadeen Hasanaajii qabaniira. Kaleessa Hasanaajii qabanii Cafaaruu geessanii har'a immoo gara godina Kamiseetti dabarsanii jiran jechuudha. Gara godinaatti jechuudha. Egaa akkati baantu dubbattiin jabaa ofii dhabamsiisuu beektaa arabni yeroo mammaaktu akka afaan Oromootti yeroon suniif himutti leenca biyya keessanii ajjeesnaa leenci biyya biraa dhufee isin nyaataa jetti.
leenca biyya keessanii ajjeesinaa leenci biyya biraa dhufee isin nyaataa kajaansan har'aa sanaaji godina kamtee ani wani gara godinaa biyya keessanii ajjeesinaa jedhama dareen aduu keessanii dhuftee isin nyaatti kamtee magaalaa kamtee dabarsanii jiranii wallahi baay'ee waan nama gaddisi hundumayyuu mee sammuu keetiin keessa deemiiti uummanni Oromoo kun maal gochuu qaba keessaa qeerroon keenya ammaa dhufaa jiru lafaa ol bahaa jirus tahee warroonni biyya alaa jirus kan biyya keessa jirus kan biyyoota adda addaa keessa jiru jarana waltuffatuun bu'aan qabu sodaatu immoo ammallee waan tokko hojjechuudhaaf sodaatuu dhabanii of harkisuu dhiisanii itti sheenuu baddus haa baddu toltus haa toltu kallattii hundaan itti hirmaatamii waa'ee biyya keenya kanarratti maal godhuu qabanii kan jedhume irratti wanti keessa jiru uummata keenyaaf gumaachise yookaan ibsiif ittiin jedha keessasa. Kuni wanni nurraa eeggamuu qabu warra biyya keessa jiru warra biyya alaa jiru dirqama keenya dandeettii nuyi qabnu warra biyya alaa taane wanni irraa dandeenyu dinagdeedhaan wal bira dhaabbatu. Nu biyya alaa keessatti inuma jaan agarra malee asuma teenyee cinqabna malee kan garuu lubbuu biraan gahuutti jiru warra biyya keessaati. Warri biyya keessaadhaa kan biyya keessaadhaa xiyyiitima. Inni meeshaan qabnes meeshama bituufi inni gisee bitatee lafa kaa'e sunis gadi baasu. Irra guddeessa amma ijoolleen teenya kan biyya alaa jiru kuni biteetuma lafa kaa'a. Maal godhamuu qaba inni bitamee lafa kaa'u kuni nama isa loluuf nama isa lubbuu ofii gurguruu jiru kanaaf dabarfamuu qaba. Hamma dandee waan irraa dalagatee fi waan irraa carraaqatee dinagdee hammarraatti jiru keessaa gadi baasee rasaasaan bitee fi dandeettii gara hundaanuu bira dhaabbatuu qabna. Qeerroon biyya alaa jiru wanni nurraa eeggamu jecha sagalee fi kallattiin itti bilbilanii nuyi xirra dhagaa jecha amma isaanirra. Isaan biyya keessaa jiran malee waan duddaa dawwee irratti hojjetamu warra biyya keessa jirurra nutu irra quba qaba. Maaliif yoo ta'an kunis asiin kallattiin itti bilbileetu kunis asiin kallattiin itti bilbilee wal qunnama. Innis miidiyaa irratti tokko asii waa tokko gabaasu ni agarraa waan kana dhugaamoo soba jennee dhaggaxannee addaan ni baafanne jecha. Inni biyya keessaa sun immoo akka nama janqabneeti. Waan takka odeeffannoo dhagahuu hin danda'u waan bukkeensi deemaa jiru hin dhagahu. Uummanni mootummaan ammoo yaadni isaan itti deemuu jiran uummata keenyaafis hin galu. Nuyi kara hundaanuu kallattii hunda waan nu galuu jiruuf uummata keenyaan kallattiin itti bilbilee har'a waan akkanaa jira jennee waan takka waan nyaannee dhunnus waan yaada keenya hirriiba rafnus kaanus maal waan biyya keenyaa kana yaadu. Dinagdeen taatu karuma feeneen warri biyya alaa jiru. Kun dhaamsa eessaati warra biyya alaatiif hin dhaamsa kennutti jiramu. Hamma dandeenyu mataa ofirraa kaafnee dhaabbatudha uummata keenya biyya alaa jiran keessa biyya jiran keessa ijoolleen biyya alaa jirtu hundi isaanii. Zim jennee waan guddaa miti waan xiqqooma takka. Har'a gareen tokko ijaaramee hoo nama meeqaan bira dhaabbatame biyya keenya bira waan tokko hojjetame. Inni garee biratti hirmaatuu hin dandeenye immoo akkuma walitti dhiyaatuun deeggarsa walii godhe. Inni biyya keessaadhaa immoo hoggaa kallattiin itti bilbilanii waan akkanaa sitti jira zim hin jirinaa dubbiin jabduudha zim hin jiraa hin taa'inaa. Dudda dawwee irratti haala kanaan deemuu jira. Harxummaa zim hin jirinaa qori zim hin jirinaa dugugguruun zim hin jirinaa jiilles zim hin jirinaa. Hamma baatee irraa kaasee hamma jiilleetti hamma danda'anii miilaan wal bira gahuu danda'anis makiinaa amma waan dhaabbatee jiruuf miilumaan tarkaanfatanii uummata keenya bira dhaabbatu. Kun yoo hin taane gaafa dudda dawwee san galaafatan haaluma kanaan deeman. Itti aansuudhaan uummanni keenya immoo waan ta'e hunda keessaa karaa nama jala fiigurra waan hunda keessaa wanni uummanni keenya hojjechuu qabu waan keenya tokko xiqqaas tahee guddaas tahee waan keenya tokko bira dhaabbatu. Of tuffatuu dhabu wal tuffatuu dhabu. Dhaamsaan ijoollee qeerroo teenyaa qabu jecha. Ana akka yaada kiyyaatti kanan qabu. Hamma dandeenyu waan keenya jedhame tokko har'a miidiyaan tokkos waan gad bahee nu godhesse waan guddina hin qabu. Nuyis ammoo miidiyaan as hin geenye. Waan as geenye maal har'a dinagdeedhaan as geenye dinagdeen keenya sun maal rasaasa.
rasaasa bitannee hamma dandeenyu rasaasaan miilaan hojjaan deemnee agarsiisutti jirra qeerroon keenya. Wanni nuyi tokkoffaan nu bira gahu hamma dandeenyu waan qabnu wal bira dhaabbatu. Hayyee galatoome Ibrahim uummanni keenya akkuma tuqxatti sabni dinagdee hin qabne tokko yoomuu hin fudhatamu namuu san jaallatu namni illee sin abdatu nama san dinagdee hin qabne tokko yeroo ammaa kanatti jaran addunyaan dinagdeedhaan kan wal dorgomaa jirtu si dinagdee yoo qabaatte humna qabaata tarkaanfachuu dandeessa waan barbaaddelleen dabalatuu dandeessa humna barbaaddelleen haa ta'u jabaan rabbumaa rabbiin uummata keenya beeksisuu fi daraan akka uummanni keenya wal jaallatu haga dandeenye inshallah irratti numa hojjenna rabbiin nu gargaaru gama Ahmad Ibrahimitti hin dabra buleessa keenya Ahmad mee waan tokko ammalleen nu hafaa uummata keenya kana walumatti waan tokko yaadachiisuuf jecha Ibrahim yeroo Ahmad jechuufi yeroo amma biyya alaa kana keessa jiru kana ni agartaa dubbatuun illee hedduu takka nama rakkisa. Uummanni keenya kun gaaddisa takka kan wal jalatti walitti qabamu takka hin qabne yeroo hedduu yoo agarte tak jennaan manni gubannaan namu gommaa qabatee waan harka qabatee bituma san caamsuuf fiiga malee bakka jiru akka waan akka diingati manni irratti gubatee yookaan hirriba keessaa waa itti dhufeetti akkuma lafaa jeetuma fiiga malee akka silaa diinni halkanii guyyaa humna Oromoo tokkummaa Oromoo tira Oromoo beeki diinni kun waan irratti xiyyeeffatu waa'ee tira Oromoo fottoksuu Oromoo irraan adda godhuu jechuudha. Dinagdee Oromoo kana laamshessuu Oromoon akka tokko hin taane tokkummaa Oromoo kana laamshessuu jarri kun halkanii guyyaa hirrafu waan kana hojjechuudha. Ijibbaat wanni nurratti hin dalagamin caalaa beekte jennee Abdan Ahmad waa'ee dinagdee kanarratti gadi fageenyaan uummata keenya maal dabarsisaa maal jechuun ni qabda. Waa'ee tokkummaa irratti ammalleen waa'ee tokkummaa irratti gubbaa jennee ammalleen diinni akkaataa itti nuti irra diinni akkaataa haalli akka hin mijaannetti akkamitti wal gaarriduu qabanii gaaddisa jalatti walii qabaman tokko immoo ammallee waldaa garaagaraa haa ta'uu ammalleen waan tokko wal ijaaruu nurra beekta kanalleen bal'inaan akkaataan itti wal ijaaran hedduu waan jiruufu kanarratti hundaa'ee uummata keenyaaf mee haga dandeesse ibsiifiin jedha Ahmad. Kun immoo akkaataa qaba. Kunis rakkoon isaadhaa maali yoo jennee beeku. Diinagdee gaafa jennu eessa akka jalqabu diinagdee wallaamshessuu keessaa akka jennu yeroo har'a lolli kun itti ka'u laala. Yeroo har'a rabshaan ka'u kana laala. Diinagdee jechuun har'a kana guyyaan facaafatanidha. Qotee bulaan guyyaan ergoo fi facaafatudha. Rooba torbaan lama dura rooba ture ni yaaddattu. Yeroo kanatti qotatuu fi lafa ofii tolfatuu dhiise gara lolaa har'aan ajjeesanii ijoolleetii ajjeesanii jedhee gara kaanitti deemuun ni jimaasaa dalagatu ni urguu dalagatu gara biraa deemuun asumaa jalqaba. Diinagdeen Itoophiyaadha. Silaa harki Itoophiyaan irra baay'inni qotee bulaadha. Nama qotatee buluudha. Diinagdeen laamsha'uun tokko kanuma halkan guyyaa qawwee masirra dhukkisanii uuma qawwee akka ati yaaddu. Halkan guyyaa akka ati rasaasuma bittu akka ati waa'uma qawweedhaa yaaddu yeroo si godhan akkamitti gara diinagdeetti deemtee ummati akkamitti misoomaaf dhaabbata akkamitti misooma isa kamiif dhaabbata lola du'a waa'ee qawweeti har'a qawwee bituun yoo dhugaa dubbanne suuqa gurraacha jedhan black market jedhan kanatti meeqa akka ta'e namoonni beeka gadi qawwee silaa mootummaan namatti ni dhu suuqni qawweedhaa jiraatee seeraan hin bitatamu. Qawween kun akkamitti akka bitatamu nama walloodhaa hundinuu ni beeka. Qawwee kana bituun dirree kana miti. Qawwee kana rasaasaa gaasaarra bitatte boru sirraa nyaatan kana deemteetuma kanuma bituun laamsha'uu diinagdee keessaa tokko isa kana. Karaa biraatiin akka hin dalaganne waa'ee lolaa. Karaa biraatiin yoo dalagattee harkaa qabaatte isaatti qabdu si laamshessuu kuni tokko kana. Waa'ee sammoo wal ijaaruu fi tokkummaa gaaddisa jalatti ta'uu jedhu.
wanni kun hedduu yaalamee ture keessumaa keessa biyya kanatti yaallee turre vaayirasii koronaarra hammaatutu nutti sheene. Koronaan ilma namaan fixa jedhee lafaa ka'e dhugaa isiniin jedha. Koronaan ilma namaan fixa jedhee ka'ee amma ganaadha namni biliyoona 7 ganaa miliyoona takkaan ajjeefne. Garuu gaafa rasaasni dhukka'u dhaggeeffadhaa gaafa qawween gara takka gara galtee ni beektan bara darbe. Gaafa jillee hanga qaalluu jechuu yookiin dawaa caffaa qawween dhukkaate diinni keenyallee takka tahee warri Itoophiyaa garagashuuf dhaabbate asamminoo baasuni nu lole tokko taanaa wal jaarraa jedhamte halkan gaaf tokko bakka tokkotti gadi bahanii ijoolleen halkan gaaf tokko caalbaasiidhaan gara birrii Itoophiyaadhaa miliyoona 1 jala buusan. Gaarii ture hedduu gammanne bakka sanitti argamuu dhabullee teenyee liivii ilaaluu turre sooshaal miidiyaa irratti hedduu gammanne. Achuma vaayirasii sheene tokkoffaa warra maallaqa san dhuunfaa jecha namoota wal lolsiisantu achitti uumame. Lammaffaa gaafa asii wahuma isaan argatan asii qabatanii gadi bu'an maallaqni suni nama ijaaraa sabaaf oolaa jedhanii achumatti abbaatti ta'an. Akkanatti jiraa namuu si himuu hin danda'u amma hawaasanii yoo itti kaafte namuun baqata. Wal ijaaruun achi jalqaba ture. Wal ijaaruun ni danda'ama ammoo ammas hin jilbiiffannu kanaafis wal ijaaruun akka danda'amuun namoota nama jaaruudhaaf ijaare jedhanii abboonni keenya isa keessa isaa diimaa saniini kan manni ijaaramu. Urtaa jedha waan nyaatu jira muka garii baatii 6 akka murameetti keessi isaa daakuu ta'eedhuma. Kanaaf waan akkasiitiin yoo ijaarame ammas numa jiga. Eeroo walloo akkaataan itti ijaaramuu qabu hagaleessaatiin miti garuu har'as nuti hedduu irriibaa ka'eera namni keenya. Har'as hedduu irriibaa ka'ameera. Laakiin inni hafa hedduu hafaa akkan jedhee vaayirisoota jajjaboo yoo isaan ijaaraman diinagdee walitti kan buufne. Yoo diinagdee walitti buusan isaan ijaarramuu hin danda'an. Yoo maallaqni bu'ellee maallaqa san laamshessina jedhanii bakka meeqatti itti bu'anii hamma wal lolsiisuu namni wal shakkuu fi wal yakkuu bira gahuudha nuun gahan jechuudha. Ammas wal ijaaruun dirqii diinagdee irratti bichaa uumameetiin miti. Akkasumatti wal jaaran gaafa duraa wal jaaraniituma achiin booda nama jaaranii diinagdee yookiin waa'ee maallaqaa haasaa namni. Kanarratti amma tokko wal lolamee biyya kanatti hanga gandaan walloon ganda tahee lagaan wal arrabsiisuu bira hanga gahuudha gahan. Sunni vaayirasoota hamoo waan vaayirasiin akkasiniin jedhe koronaa waan itti ka'ee rabbiin nurraa haa dhaabu ganaa miliyoona takkaa ajjeefne ganaa xiqqoo reefu ajjeese miliyoonuma takka qabuu danda'e. Warri suni garuu waan itti kaan diiguu danda'aniiran. Gaafa saniif milkaa'aniiran fuulduraaf akka isaan hin milkoofne abdii qaba. Kanaafuu wal ijaaruun waliin dhaabbatu xiqqoo reefu ajjeese miliyoonuma takka qabuu danda'e. Warri suni garuu waan itti kaan diiguu danda'aniiran. Gaafa saniif milkaa'aniiran fuulduraaf akka isaan hin milkoofne abdii qaba. Kanaafuu wal ijaaruun waliin dhaabbatuun kun akkan taa'amne ilkaan diinaa keessa akka jiru namoonni beeka. Garuu nuti akka namoota kaanii ta'uu hin qabnu jajjaboo ta'uu qabna. Jajjaboo walloon akka nama Itoophiyoota kaanii ta'uu hin qabu. Daran nama jabaa nama akka dhagaa siidaa bishaan keessa bara baraan galaanni oofu agartee dhagaa walitti bu'uudhaan jabaatee dhagaatti yoo buufte waa takka hin taane san akkas ta'uu qaba. Akkas yoo hin taane oliin lolamaa gadiin lolamaa fageenya kiiloomeetiraa 50 ta'an irratti biyyi tokko jiraatu jechuun jabaa keessumaa keessa har'an godina saba Oromoodhaa kamisee waa'ee kamisee haasa'u. Kanaafuu wanni waa'ee wal ijaaruu kanarratti ilaallamu namoota nama ijaarra jedhanii ka'an kaayyoon isaanii gaafa durarra maal akka ta'e dura isaan qoratanii achiin booda uummanni fayyaalessi garaa bal'atee ijaarramne jedhee yeroo gadi bahee muka isaan irratti ijaarraman urtaan nyaatee kuffisee jechuudha. Kanaafuu kana ofirraa eeguudha.
inni diasporaadhaa aggaa asirratti dalagaa nurratti dalaguu baay'atan qeerroon biyyaa kan dhiigni walitti isaan hiite jira. Kan dhiigni walitti isaan hiite waan si ajaa'ibu. Gaafa qawween dhukkaatu bakkuma barbaadetti yeroo warra wareegama himan tokko ganda tokkollee miti. Bulchiisa ganda tokkorraa illee miti. Bakka hedduu fagoo walirraa dhufaniiti. Akka dhageenyatti amma kakaleessaa irraa illee qabe. Kana jechuun sabni dhiigni tokko walitti isa hidhee diinni tokko walitti isa hidhee asumarratti afuuftuu fi gantuun dhuunfaa maallaqa dhuunfaa xiqqoo ummati sadaqaa walitti ummataa qabee hatuudha jecha ummata walitti naquullee hin dandeessu. Ummati walloodhaa har'aa nuti dubbatu qophaa miti. Alhamdulillah asirratti walloon akka irreen isaadhaa akka malletti hin cabne namuu bareera. Itoophiyaatti barameera kun. Sabi kamuu bareera. Warra eenyummaa keenya ol goonaa fi manxaruu jalqabne jedhe manxaree ofirraa deebise. Warra maallaqa mootummaatiin waraana jaaree jirraa akkuma kanatti ni qaqqabna. Egaa kanaafuu inni wal ijaaruudha asirratti dubbiin akka kana fakkaatti inuma wal ijaarama. Dingat lafumaa kaamee dinkuma akkuma kanatti qawween dhukkeen irratti nu lolanii jedhaniiti jedduutti kaanii kana faayidamanii bakka adda addaatti ummata maallaqa walitti qabsiisanii waan hedduu amman dura taa'ame waan akkasii haasa'uun barbaadu bu'aan illee irraan jiru sanii garuu akka fuula duraatti wanni akkasii kan taa'amne qeerroon yoo ummata keenya gargaarra jedhee ummata keenya maddii dhaabbanna jedhee warra biyyaa jaarrate biyyatti ummati biyyaa akka waan kana bakka bu'u godhu malee asitti dallaalootaa fi warri adda addaa maallaqa dhuunfaa jecha nama biraatti isaan duuba jirallee hin jennu dhuunfaa faayidaa dhuunfaa xixiqqoodha jecha waan adda addaa dalagantu jiranii kan tanaa inshaallah asuma dhaabbata jennee yaadna. Yeme Ahmad xiqqoon si dabalaa gaggabaabsiitiirra fiigii akkati baantu ummanni kun dinagdee keenya laamsessuuf yookaan qeerroon biyya alaa keessatti akka wal ijaaree humnaan hin cimne ni hordofama akkuma duraatiin jedhetti yoo yaadatte ammaan dura waldaa qeerroo walloo kan jedhu waldaa Oromoo walloo kan jedhamu tokko magaalaa Riyaa kan keessatti dhaabbatee turaatillee mallaqa baankii jalaa hatanii wanni kanaa tokko yeroo tokko deemaa ture jara sanillee dhiyeessuudhaaf haalli waan hin mijannee fi ammallee akkasuma garee hartummaa fursee caffaa kan jedhamu tokkollee ammas akkasuma mallaqa guddaa fudhatanii sababiin hasanaaji itti hidhamuu danda'u tokkoffaa san moromeeti maaliif haqa ijoolleen biyya arabaa keessa walitti qaqqabattee itti taabdee biyya ofii tokkummaatti ijaarratu maaliif saamta waan jedhu irratti dubbiin asirraan kaatee kan tokko tokko quba qabatti ammallee akkasuma bakka garagaraatti haaluma kana deema mee wanni kun akkamtu ofirraa ittifamuu danda'a ummanni keenya gara fuula duraatti mee irraa nu tuttuqiitii waan jiruun keenya godhaa jiruuf ummanni keenya waan kana akkamitti ofirraa eeguu qaba karaarraa akkamitti dabsatuu qaba waan jiru mee kanarraa haga tokko haasa'ee ni goolamna dhumarratti. Wasi ajaa'ibu gaafii kan kee kana deebiin kiyya kanuma dura si haaseessani maalin jedhe waa'ee ummata wallolee yeroo araarsan abbaa haqaa abbaa dhimmaan araarsineen jedhe waaldama jaarrame kanatu abbaan dhimmaan jaarreessa maallaqi baankii akkamitti hatama kuni goyyomsaa qotee bulaadhaan jedhamu maallaqni baankiin hatamu baankii kamtu hatame itti gaafataman baankii yoo hatame jechoota nama saalfachiisuufaa jedhaniiti horii jechuu amananiiti malee abbama maallaqa itti gaafatamaa jedhanii harka kaahansanii walii galanii nyaatan baankii kamii maallaqa ni hatama eenyu hatame hin kennutu jedhe inni dhammaleessa maallaqa baankii baasuu hin danda'an kuni goyyomsaa qotee bulaa ittiin goyyomsan goyyomsaa ijoollee humaan beekne ittiin goyyomsan maallaqa walirraa qabatanii maallaqa baankii hatamee jedhaniin goyyomsaa akkasii bira darbeera namni barkum 2020 jirra amma dhaloota qubee maali akkas ummata walitti qabate maallaqa ummatatti gargaarraa manarraa gubate nama irraa du'e yatiimii nama ilmaan jahadhiisee du'e jira
jettee wali qabatte qeerroon yoo fuulduraafis ta'e misoomumatu kana jedhanii waldaa jaarratan. Maaltu kana fide? Kuni soba. Warra maallaqa fuudhanii bira kaa'assantu akkasiniin jedhe sani warra irraan maallaqni sun ijaarrametu warra irraan jaarramuu hin malleedha. Hin beekamne malee warra diiguun beekameedha. Warra mana diiguun beekame irratti ijaarrameehi. Namuu maallaqa hate waan akkasii ummata goyyomsuu haasaa waliin hin haasa'in waan akkasii sana gaafima akkasii na dhiyeessuu keetiifuu hedduun itti gadda. Suni jecha isaaniiti. Jechi akkasii waan hinuma ta'u miti. Maallaqa ummataan beekamee halkan guyyaa miidiyaa irra beekamee ummanni walitti buufate ummata naannoo biraa fa'a bar naannoo gajenne ummata kutaa biraa Oromoota kutaa biraa fa'atu maallaqa wallootu rakkate jedhanii buusanii. Waan meeqa? Warruma amanamee maallaqa sana itti kennametu mootummaa waliigalee nyaate malee mootummaas waan haalatan hin qaban ofiitti kennani. Hanne nyaanne jechuun dhibeeti mootummaatti haalatan. Kuni waan jedhamu miti. Mootummaan ammoo waan akkasiisan karaa ofii barbaade yoo ta'e malee diiguu hin barbaadu. Hayyee Ahmad yeroon teenya nu jalaa dhumaa jirti waan ta'eefu dhugaa baantaa wanni kun uummanni keenya yeroo ijaaramu nama akkuma ati jette nama bu'aa qabu nama biyyaatiif jaalala qabu nama waan garaagaraa qabu qoratanii ijaaruun barbaachisaadha. Akkuma ati jette ulfaatu carraa kanatti fayyadamee yoo saadiin keenya dhumuu jiraate Ibraahimiifin yeroo dabarsa. Waa'ee Ibraahim mee waa'ee miidiyaa irrattis immoo jecha takkaa lama dubbaduuti Ibraahim uummanni keenya yeroo ammaa kana miidiyaa hin qabu. Waa'ee miidiyaa irratti hundaa'ee immoo mee jecha takkaa lama miidiyaa uummanni keenya yeroo ammaa kana madda nageenyaatis ta'e waan haa ta'u gama miidiyaa kanatti yoo xiyyeeffannoo kamii kennuu qaban jettee ergaa dabarsitamee Ibraahim. Ani waa'ee miidiyaa kanarratti miidiyaa keenya uummanni miidiyaa isa keenya guddisuu dhiisanii jiran. Miidiyaa har'a kan nu fayyaduu jiru hamma danda'e waan xiqqaas ta'ee guddaas ta'ee miidiyaa keenya. Har'a moo miidiyaa riidiyoo madda nageenya miidiyaa kana osoo kan guddifamu taate dadhabbii inni qabu karaa hundaan ilaalanii maali wanni nu jalaa dadhabsiisuu jiru jedhanii nama sarara hojjetu sanis tahee karuma hundaanuu waan dandahaniin miidiyaa kana bira osoo nu dhaabbatanii har'a eenyuu fi eenyu har'a namni dafee nu sagalee nu ta'e rabshaan xinnoon takka uumamtu miidiyaa madda nageenyaa kana. Isa hoo maaliif zim jennee ilaala wanni isa zim jennee ilaalluuf maaliif har'a yoo isa gara hundaan karuma hundaan karuma dandeenyi qabu hatta waan biraatii miti waa tokko sheer godhuudhaan kanumaan yoo kuntu bira dhaabbatame ummata keenya bira gahuudhaan faayidaan namni tokko nama tokko qooduudhaaf namni sun yoo dhaga'u faayidaa guddaa. Yoo waan biraatiin dadhabame jecha karuma hundaan miidiyaa keenya miidiyaa xiqqoo takka wanni kun dhugaa haasa'a sabaaf dhaabbata gandummaa namaa hin tuqu biyyuma keenyaaf waa gabaasa numaaf dhaabbatuu jira jecha waan argan tokko qeerroon teenya bira dhaabbatuu qaban hamma danda'an. Yoo xiqqaa tokkoon guddifannee guddaa tokko jala hoo deemte har'a guddaan tokko sun waa tokko siif hin godhu ofuma isuma santu guddateetu bakka niyaasaa ga'a malee. Xiqqaa keenya tokko yoo guddifannee immoo xiqqaan keenya sun gaafa bakka nuu gahee guddaa ormaa san nuu caala. Uummanni keenya miidiyaa keenya xiqqaas guddaas hamma danda'uun bira dhaabbatee dinagdeenis karuma hundaan gara teknooloojiitiinis jalatti siqee gargaaree guddifatuu qabna. Har'a namni miidiyaa hin qabne nama gurra hin qabne. Egaa miidiyaan hin jiraanne maal wanni nu rakkisutti jiru? Dhugaa haa ta'uti wanta mar'aadhaa gadi nu qarbeet mazim nu godhe maali? Miidiyaa madhabeenya. Miidiyaas hin qabne. Har'a kara lamaan osoo arganne kara miidiyaatiinis osoo arganne walii dirmachuun walii dhagahuun walii quuqamuun har'a hoo gurri si dhagaye yoo waa tokko argin namaa cinqamuu dandeessaa? Amma wanni nu qeerroo teenya wanni dhaamu isa tokkotti dhiibnee keenya haa guddifannuuti. Karaa hundaan keenya waan qabnurraan dandeettii rabbi nuu kenne tokkorraan haa guddifannuuti keenya tokko. Amma yeroo duratti dhumee sa'aatiin kan duratti dhumee jira oduun nu cale.
hayyee mee gaahii daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya guyyaa har'aa samartii goolabnaa jechuudha waan yeroo keenya jala dhumee jiru inshaallah amalleen inshaallah yoo rabbiin jiraate keessummoota garaagaraa kan asirratti isin kennee dhufnu ta'a inshaallah beektoota keenya gamaaf gamana walitti funaannee inshaallah kan itti fufnu ta'a isinilleen waan haga ammaa waliin tuqxaniif hedduu galatoomaadha gama keenyaan goolabnee jirra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.